ajjecha karrayyuu wal qabattu yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran ajjechaan karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistu jechuudha. Tana mana asistu dhugaadha shira hojjetamee jira akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22 gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee hin qabsoofne miti tanaaf naasuu malee eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 28 nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Ummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun Oromoomi. Oromummaami tan nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun. Hoggansa waan hojjetu hin beekne. Haadhoottiif ilaalaa saba isaan qabne. Haantummaa saba isaan qabne. Osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa taani. Eega takka qabaman hin dheeysine. Mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu. Mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan. Cubbuudhaa jechuudha. Hin qabsoofne tanaaf. Gosa tiyya ta'uu hin qabu. Haati tiyya naa ta'uu hin qabu. Godina kiyya ta'uu hin qabu. Amantii tiyya qabaachuu hin qabu. Oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas. Qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana. Kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramba mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Hin jirtu. Tanaafi mijiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef. Hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu. Hoggansu cubbuu fadhe gisee dalagu. Laalee callisuu. Hin garre jee bira dabruufi miti. Kaniin asitti aarsaa kafalu jiru. Rabbiinuu na taajjabaa jechuudha. Rabbiinuu. Egaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaawe. Egaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaawe. Egaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaawe. Egaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaawe. Arraas dhugaadhaan hoggansa mataa irra taa'ee akka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan Rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dhugaa tanaan nu duuba jira.
Kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira jechuudha. Isii tanaaf qabsoofna. Eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf. Tun qoftii nu gahaadhaan. Hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Tun qoftii nu osoo hattummaa nu jiraachuu baatte. Tana caalaa ammaas kan nama gaddisiisu. Namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan. Reef kasanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti. Guyyaa 4. An Oromoofiin qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti. An Oromoofiin qabsaawaan bolola aangootiif miti. An Oromoofiin qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti. An Oromoofiin qabsaawaan anumarraa dhugaadha. Eeganarraa dhugaa taate immoo xiyyaa fi kaan hin qabdu. Nu hundi tokko. Tana haa qabaachuu qabnu antummaa. Awal wallummaan qabnu jechuudha. Haan waan jibbinuuf hin qabnu. Kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu. Daandiin ida'amu. Daandii keenya. Paartiin badhaadhinaa. Paartii keenya. Paartii keenya keessa taa'ee. Daandii keenya keessa taa'ee. Hayakka uummata keenya irra danda'u hojjetu. Jaala kiyya. Na kabaja. Na jaalata. Harkanarra kaayyata. Waliif bilbilla. Waliif lafaa ol kaana. Waan teeksti waliif goona. Wal dubbisna. Jabaadhu naanjaa. Waan hin fadheerraa hin harkadha. Je'ee yakka ati hojjettu sirraan dhiisuu jechuudha. Hin dhiisu. Hin dhiisu. Kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti. Kaayoon an qabsaa'u jiruuf uummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga. Sanumaan ammaas taniin godhu jiru jechuudha. Malee paartii takka keessa waliin jirra. Hojmaata paartiiti. Maarree paartiiti. Intala gwas keessa. Yellamee. Aysaram. Bacirrash. Wareegamaan an biyya tanatti amata lamaa fi cinaan dabreen asitti an kafalu jiru naatu beeka. Aarsaan an asi kafalu jiru naatu beeka. Osoo antummaa qabaachuu baadhee maaltu as na fide? Maaltu na fide? Maal naanjaa rabbiin hin sagaduuf kun? Maal naanjaa? Fuula fuulaan ta'a. Ha jaalannuu fi ha jibbinuu qabnu. Ha dhugaarra wal diddinuu fi ha dhugaarratti adda baanuu qabna malee. Hin qabnu. Kun hundi kataa'umu jiru. Komishiinarii poolisiitiin. Araarsaa Mardaasaa. Oromoon araaraafamuu hin qabdu. Rakkachuu hin qabdu. Poolisoonni keenya bakka hunda jirtan gootummaa keessan ni beeyna. Aantummaa isin qabdan ni beeyna. Jaalala isin uummataa qabdan ni beeyna. Tun badii teessanii miti. Badii hoggansaati. Waraanni ajajaan hogganama. Waraanni eemaraan deema. Akkatti inni leenji'ee tukkase. Tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallattu. Poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata. Dirqamatti kanname. Qulqulluudha poolisni naannoo Oromiyaa. Miseensonni, hoggantoonni godinoota, hoggantoonni aanaa, kan magaalota keessa jiran, aantummaa sabaa qabdan, paartii badhaadhinaa ni jaalattan, dhugaadhaaf qabsooftan ni beeyna isin wajji hojjechaa turre. Teessanii miti badiin hoggansa abbaa ajaja kanne. Waraanni ajajaan deema. Yoo waraanni tokko ajajamee yoo ijoolleen ammana eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleetii miti ijoolleen ajaja raawwatti. Tanuma dhugaan jirtu.
akkatti leenji'aniitu akkasi. So jaalala ummataa qabaachuu baadhee taammana eeguu jirtu ijoolleen poolisa. Dubbii tana fittiin dubbadhu jechuudha sila. I'm ready. Sodaa namaan qabu jaalala ummata kiyyaa malee. Haqaafiin qabsaa'u jiraas. Dhugaafiin qabsaa'u jiraas. Saniifiin dhugaa ummata kiyyaa dubbachuuttis jira. Dubbachuufis ta'a. Ka sodaannu tokko hin jiru. Feete nyaara nu murta. Feete fuula guurta. Dhimma kiyyaa miti. Dhimmi kiyya daandii ida'amuutiin paartii badhaadhinaatiin bulchiinsa haqa qabeessa dhuga qabeessa sirna qabeessa ummata kiyyaaf tajaajilu akka heeraa seerri paartichaa ja'utti uumamee hojiirra oolee ummanni kiyya badhaadhuun fadhiitiyya. Ummanni kiyya gidiraa keessaa ba'uun fadhiitiyya. Tanaaf nu filate ummanni. Tanaaf nu jaalate ummanni. Tanaaf diinaa ergamuu dide ummanni. Tanaaf gaara keessa deemee shanee barbaadu jira ummanni. Tanaaf daandii cufuu dide ummanni. Tanaaf taqa gumaachuu jira ummanni. Tanaaf wareegama kafaluu jira ummanni paartichaa wajjin. Akkamitti ummatatti deebina? Hin ta'uu jechuudha. Kun sirriitti gadi fageenyaan beekamee hubatamuu qaba jechuudha. Beekamee hubatamuu qaba. Gara biraatiin mariin tanaafuu ijoolleen osoo inta poolisaa keessaan baane ijoolleen qabsoo poolisaa naannoo Oromiyaa keessa miseensonni jirtan hundinuu gootummaa keessan ni beekna. Jaalala isin ummataaf qabdan ni beekna. Humni addaatis humni poolisaatis dhimmi kun dhimma isin laallatu miti jechuudha. Dhimma hoggansa laallatu. Abbaa mataarra jiru. Tanaan fudhannu jechuudha itti gaafatamaan jiraachuu qaba. Hin fudhannu jechuudha. Karrayyuun yoo aktiivistiin qabaanne namni hin dubbatuufi. Ani paarlaamaa keessatti ganda afurii fi aanaa afurii fi magaalaa takkaan bakka bu'e hogguun filamu. Ammoo Oromiyaan guutuun na laallatti. Itoophiyaan guutuullee na laallatti. Irraa dubbachuuf. Yakka mootummaan gaggeessitu saaxiluuf. Mirga ummataatiif falmuuf. Hattummaa mootummaan gaggeessitu itti gaafatamaa akka qabaatuuf taasisuuf. Haqa ummata kiyyaatiif wareegama barbaachisu kafaluuf. Amaanaan narra jiraa jechuudha. Amaanaa. Roorroo ilmaan boleeyyan kiyya ummata kiyya kana filate ka cinaaqsan keessa jiru. Ajjechaa isaanirra gaggeessitu. Dubbachaa isaaniif booyaa isaanii alaalalaa. Roorroo karrayyuurra gaggeeffamtu yoo ka callifnu taate cubbuudhaa jechuudha. Oromummaan sanuu soba. Rabbiillee nama taajjabaa jechuudha. We have a freedom to speak the truth. Haqa qabnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Dhugaa qabna. Saaxiluuf. Qabsoo jennaan akkas ta'uu qaba. Hadheeffanne. Ni miidhama maaliin ta'a maa balaan feete gadi hin buune. Tana keessatti xiqqoon deebinu jechuudha. Abbaan waan kana gaggeessee naasuu malee raawwate itti gaafatamummaa argachuu qaba. Tun qoftiinuu namoota 3 fi 4 mataarra jiru hattummaan ummata keenya quncise. Kamalaamaltummaan ummata keenya quncise. Kan chaanaala hattuutiin ummata keenya quncise. Ka ajjeechaadhaan yakka raawwate. Kan shanee babal'isuu yakka raawwate. Kan nageenya Oromiyaa jeequun yakka raawwate. Gaafatamuu qabanii jechuudha. Bu'uu qaban ummata keenya mataa ummata keenyarraa. Dhiyaachuu qaban seeraaf. Hafuura fudhachuu qaba ummanni keenya. Hafuura fudhachuu qabdi naggaadeen teenya. Bilisa taatee naggadachuu danda'uu qaba naggaadeen keenya.
bilisatee hay gaafa wayyaaneetis wayyaanummaan irraa simintoo naggadaa ammaas yoo keenyummaan kasilaa ummataaf laalata jennu simintoo naggate cubbuumi gaafa wayyaaneetis kanummaan wayyaanummaan ummata keenya afaan qabdee sukkaraa fi zeeta naggadaa alaa naqaa ammaas keenyummaan yoo sukkaraa fi zeeta chaanaalaan kan naggatu taate cubbuumi inumaa makiinaanis ni jirti baro hattummaa laaftuun seenaatarraa haasa'u jirru tun makiinaan heeraan ala seentee daldalaaf silaa kiraa fi kanaaf qophoofte ta heeraan ala seent qabamteen jirtu mootummaa federaalaatiin saniifu roorroodhatu roorro firinxiixxee naggaateen yookiin maallaqa fidiyaaniin yookiin hojii ala baasan gumruukni akkasitti hidhee taa'u jiraan ummata keenya namuma oromoo taanaan ka heeraan waraqaa qabu ka seeraan waraqaa qabu oluma dabarfachuun ta'u qab godha hanganni mataa san dhaqee waatti kannee gadhiisaan silkiin bilbilamtu maaliif daandii san irraa chaanaalli qabamee maqa jiruuf chaanaala hattuutiin naggaadeenii fi maallaqa walitti qabattee corattee deemtee naggatattutuun meeshaan si haruma qabama heeraa ala jaaniini hangas isa chaanaalli isaanii kun deemeen naggata isaan naqa wahuma wayyaaneen gootu baadhattuu amala wayyaanee hogguunii fi obbo Taayyee Danda'aa jiru sanumaatu dhuga wahuma wayyaaneen godhaa turte hattummaa irratti katti deebi'anii hattummaa godhu jiran gamoon himamu sirrifachiisa kamiin garaa jabaannee usnaree kanaafuu ibsirreessu qabaa jechuun keessattuu gumruukni naggaadee hojii wal qabate firinxisan chaanaalli isaanii hidhamee jira simintoo kaasii oofu isaanii kazeetaa fi sukkaraa fi paastaa fi ruuzaa si oofu isaanii naggaadeen taan ruuzaa fi paastaa fi kana waraqaallee fudhattu bar waraquma heeraa akkan didneenyaan itti kannan hogguu waraqaa heeraa kanaan ol dhufte qaban maaliif ajajni duruu dabre hanga achirraa waraqaa fidduu jaaniini gad hin dhiisan ka huccuu naggatu akkas godhan ka zeeta naggatu akkas godhan ka muka naggatu akkas godhan araaraafame ummanni keenya rakkate ummanni keenya kun jalaa dhaabbatee bahuu danda'u qaba dhugaan ummata keenyaa bahuu danda'u qabdi kanaaf ammaas hattoonni mataarra taa'u jirtu tun guutuutti mataarra xuluq taatee namni sadeen afreen kun itti gaafatamummaadhaan heeraaf dhiyaatanii waan harka isaanii harkachuu qabanii jechuudha. Hafuura fudhachuu qaba ummanni keenya abadan taaddasaan asii jimaa ergu jiru kun hanga ijoolleen teenyatu nu aangoo irratti hin bahin wayyaanee hojii qabeenya ummataa saamaa bahe daandii guddoo dirree dhawaa keessa jirtu karaa cufe daandii hoteelaan itti ijaara jee daandii guddaa gaafa wayyaanee kannaniif beeka daanduma karaa deemu kana haruma simintoo dirree dhawaan tun biyya magaalaa Finfinnee dura uumamte wayyaaneetu aan poolisii tana dhaamse Oromoo hongeessuuf Oromoo hiyyeessuuf arra silaa yeroon dirree dhawaan naggadasii kadursanii deebuu qabdu tanammoo boqotiiroon faan kantiibaan magaalaadhaa akka gaariitti hojjechuu jiranii ijoolleen jajjabduudha dalagaa gaarii hojjechaa jiranii komiin ummataa ta isaanirraa nu dhuftees hin jirtu waan hojjechuu jiran hunda ni garraa gaariidha jabaatanii hojjechuu itti fufuu qabanii karaa daandii inni kana cufe kan ammoo amma ijoolleen teenyatuun sirreessuu qabdi jechuudha karaa guddaa qorqorroon jaarrate haruma ispaalti addunyaarra dhageenyaan beeynu hattummaa akkana hin tuqinaa gurbaan nu wajji jira silkitti dhawan
Bajaaj faabirikaan tun akkasi taalmaas jaartii Mallas Zeenaawiti tasaatti jijjiiree jechuun undercover. Bajaaj faabirikaan tun taazee masfiin inni addisuu laggasaa mikittil xaqlaay ministeerii ka ture wajjin firooma qaba. Inumaa obboleessaa jaamee himama. Gaafa wayyaanee sanirraa eegalee beeka. Maallaqni inni deemee eegaleen kun qullubbii Gabreel irraa saamame. Wayyaanee wajjin san raawwatanii asitti imma daldala biraa dhufee jimaarratti isa godhatanii warra waldaan jaarame kajimaa hunda taphaa ala baasanii akka jimaa argachuu hin dandeenye akka sosoo hin dandeenye hidhanii namni akka jimaa isatti dhiyeeffatu taasisanii jechuudha. Tana ta mormuu jiru. Tana ta didu jiru. Namni keenya ka amma taaddasaaf jimaa dhiyeessitu kun taaddasaaf osoo hin ta'in magaalaa Maqdashoo dhiyeeffachuu qabdaadha kasiif qabsaa'u jiru. Doolaaraan achitti gurgurachuutu sitti haqaadha. Kaasitti taaddasaaf akka gurguramu taasisu jiru maqaa taaddasaan mootummaa wajjin hidhataan jaaramaniif doolaarri mootummaadhaa fi jaraa wajjin mootummaa osoo hin ta'in hoggansa hattoota kanaa wajjin saamamaa jira. Kanaaf karaa cufanii isaaf dhiyeessuu malee hin dandeessu, suuraaf dhiyeessuu malee hin dandeessu. Ifi ooffachuu hin dandeessu. Yoo ooftees karuma jijjigaa kana gad deemtaan Ayisuuzuun. Xayyaaraan baastee oofuu hin dandeessu. Cufame. Cufame. Isaan taaddasaa wajjin agriimentii qaban. Asii ilaa Somaalee deemanii doolaara isaan abbootii qabeenyaa tajimaa naggaduu barbaaddurraa taaddasaa wajjin akka naggadduuf walii galanii wajji doolaara namni lama dhaqee fudhatee dhufe beeynaa jechuudha. Yaa'u tarata akkatti ragaa hunda gadi hin fixane. Billic itti godhu jirra fireecha garsiisu jirra billic attaamalximii garsiisu jirra bara. Roorroodhaa jechuutu hundi. Iheenoo maqoome yallabbata. Kanaatu dhaabbachuu qaba. So loozii qabdaa abbaan bitatu ka waldaan jaaramu dargaggeessi qeerroon karaarra dhadhaabbatu kun waldaan jaaramee looza fudhatee naggadachuu danda'u qaba. Kuduraa mudura qabdaa dargaggeessi jaaramee misooma baankii irraa liqiin kan namtee fi deemee ifi naggadachuu qaba. Naggadatti kana qabnu tujjaara jalaan maatii teenya osoo ta'in hiyyeessa qeerroo bilisummaa tana fidde karaarra dhaabbachuu jiru waldaan jaaramee ifi naggadachuu qaba. Mootummaan hattoonni garee maqaa mootummaatiin aangoo fayyadamuun daldala keessa if nayxee ilmaa ilmoo sitti waatu jirtu tun afaan dargaggeessaa kana ukkaamsitee ihe kanaa cabu qaba. Kanaaf itti gaafatamni dhufu qaba jechuudha. Dhufu qaba. Kun jechuun biyya ifiitiif ummata ifiitiif dhugumaan lapheerraa onneerraa qabsaa'u jechuun isii tana. Jijjiirama badhaadhinaa milkeessina ka jennuus isii tana. Muumichi ministeeraa keenyaas hadheeffateeti hattummaarra qabsoofna jee kunoo qabsaa'u jirra. Isaan kana muumichi ministeeraa keenya horee federaalaa irra ijaaree qorannaan irra gaggeeffamtee caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa yaamamtee abbaan bu'ee hattoonni sadeen afraniin jagu kun heeraa fi seera jala oolanii tasaamsisan deebisanii itti gaafatamummaadhaan dhumachuu qabaa jechuudha. Saaxilli nuti deemnu kun. Kanaa achi wanni dhaabnu hin jirtu jechuudha. Takka wanni dhaabnu hin jirtu. Hifachuus hin qabnu jechuudha. Hifachuus hin qabnu. Hadheeffannee mararfannee irra qabsaa'uu qabna. Hanga dhugaan galma geessu hanga haqni uummata keenyaa bahu
gaafa illa sillaasee haadha qoraanii ja'amaa ummanni keenya gaafa dargiidhaa haadha bishaanii ja'amaa gaafa wayyaanee araraafamaa baatee haati Oromoo abbaan Oromoo gaafa amma Oromoon na bulcha jennullee naasuu malee ummata gizee saamu nuti tanaaf hin qabsoofne. Tanaafuu rakkoon ka jirtu paartii keenya irraa miti. Rakkoon ka jirtu mootummaa keenya. Hoggansi mootummaa irra jirus kan paartii keessa jirus kan waan kana keessa harka qabu hundinuu heeraaf dhiyaachuu qaba. Mataa ummataa irraa gadi bu'uu qaba. Hattuurraa hafuura baafachuu qaba ummanni keenya. Alhamdulillah eega muummichi ministeeraa keenya nu dhufe kunoo dubbiin nu sirrooyte paartiin teenya amma baga bira dhaabbanne baga jeequu dinne baga karaa cufuu dinne baga shaneef irraa dhorkine baga diinaf irraa dhorkine alhamdulillah kunoo amma ifiif alatti ergannaa alhamdulillah ifiif gurgurannaa alhamdulillah akka nu baasutti dalagannaa ummanni keenya je'ee hara baafachuu danda'u qaba. Naggaadeen teenya akkas jettee hara baafachuu danda'u qabdi. Bakka hundatti ijoolleen baratte ta elektirisiitiidhaan baratte hiree elektiriika naquudhaa isaanii kannamuu qaba. Ta akkumaan deengata jedhe ta daandii tolchuun baratte barattee waraqaa wanni qabattee ta'e walit jaaranii karaa tolchuu daandii tolchuu maal tolchuu isaanii kannamuu qaba. Hawaa bayyaduudhaan weldingiidhaan maaliin hojjetamte garee walit jaaranii karaan hojiin isaanii kannamuu qaba. Mootummaan impeyaara akka iffartii jaarte san keessaan boombaatti naqattee xuuxaa ummata araraafamu takka tana tahaa hin jennu jechuudha. Enough is enough. Gee hattuuf xabaqaa ka dhaabbatu isaatu hattuurraa fayyadamu jira. Yoo hattuurraa fayyadamu jiraachuu baatte ta dubbachuu jirutuun ta ummataati. Hattuun firan qabdu. Hattuun gandan qabdu. Hattuun amantiin qabdu. Hattuun hoggansa ta'uu hin dandeessu. Bu'u qabdi mataa ummatarra. Tana sirriitti irra qabsaa'u fiinxaan ga'uu danda'u qabna. Haasawni na dheerateensaa za'aa takka guuteen jira. Arraaf asirratti hin dhaaba. Qophii sadeeffaa irratti saaxila hafee fi maqoota namootaa hunda fideetiin isinii dhufaa jechuudha. Isaaxilla maqaa namootaatis qophii sadeeffaa irratti. Tana inshaallah achiin nu haa ga'u jabaadhaa irra qabsaa takka wanni booda jennuun jiru haqa ummataatiif paartii deeggaraa turre haqa ummataatiif mootummaa keenya deeggaraa turre shirtuu yartuu mortuu sansalata attummaa diriirfattee naasuu malee ummata keenya qoqoraa halkan wiskii facaafattu tana ta ummata keenya shuumoo nyaachisaa ifimmoo coomaa nyaachaa ooltee bultu tana mataa ummatarraa gabbuusuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa geesse yeroon isaa amma bu'u qaban ummatarraa gaafatamuu qaban ummataa. Itti gaafatamummaa harkachuu qaban namni. Akkasiin katti aanulleen akkasiin nulleen akkasiin kabiraalleen hattummaan waan nama gootu baree akka taambiraan laayinetti hidhaa seennaan anis hidhaan seena jaa namni ummata isaatii dalagu malee ummata isaa jijjiiruu malee ifi harka isaa hattummaa keessaa baasaa jechuudha. Ni baasaa jechuudha. Akkamittiin ummata kiyya kana fayyada akkamittiin ummata kana kiyya kana jireenya jijjiiraaf akkamittiin ummata kana kiyya bira legacy kaayyadha waan hegare isaan nu godha jan tajattu qabaachuu danda'u qabaa jechuudha namni. Tana ta'uu baannaan inuma walitti hin dhiifnu. Tanaan jaa warri diraamaa jimaadhaa taaddeedhaa fi warra biraatii wajjin yaa'u shaakala tokko tokko reefu je'een jira hasawa keessatti dubbii jimaatii wal qabatte diraamaa garee qoqopheessanii hojjechuudhaaf shaakalli godhaa jira miidiyaaleen hattootaan hoogganamu diraamaa ummanni Oromoodhaa wayyaanee irraa baree jira amala wayyaanee san dhiisaa diraamaan isinirra beekama dhiisaa isin hin baastu diraamaan daleeydanii jimaarratti lakkii nuti nagaa jirraa fayya qabna maal gurgurannee fudhachuu jirra warra doolaaraan alatti jimaa gurguratu kunoo boombaa bishaanii nuu bitu jiranii taaddeen boombaa 4-5 dafee bitee ummata hiree akkaanii fi inni tafaarfamu godhuudhaaf tattaaffii itti jirtan quba qabna.
ummanni nuuf hima yaa'u motorri bishaanii hedduutu bibitamu jira dafanii baadiyyaa fi kana keessa bakka jimaan jirtutti hiiranii oo taaddasaatu kuno jimaa ala geessurraa akkasitti fidee nu kan nu jiraa fayyadamu jiraa dur wayyaaneen jimaa keenyaaf boombaa nuun irtu amma immoo taaddasaan fideeti kana nu godha hin dalagu diraamaan akkana inuma diraamaan akkanaan dalagu saniifuu uummanni isin taajjabaa diraamaa akkanaa dhiisa qoosaa dhiisa mataa uummatarraa gabbu'a uummanni hara baafatu mootummaa sirna qabeessa mootummaa naamusa qabdu mootummaa aantummaa qabdu mootummaa uummataa laalattu mootummaa uummata fi jaalattu mootummaa jireenya uummata fi jijjiiruu feetu mootummaa dhugumaan uummata fiitiif hojjettee bilisummaa dhugaasan uummata fiitiif dhugoomsu barbaaddu utubamtee gadi ijaaramuu qabdi. Tanaan jaarraa fi sheer godhaa warri waan kana dhageeffattan hundinuu ilmaan Oromoo biraa haadhaquu seenaadhaaf halkan gaarii naa qabaadhaa naa hojii turuu keessanii rabbi isin uume kana uume guyyaa qiyaamaa isinii sanis dura dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha nagaa innaa tura.